mata duree adda addaa qabatee beektotaa fi hayyoota Oromoo beekumsa adda addaa qaban qoratee isiniif dhiyaata. Mata dureen keenya karadhaa yaadannoo fincil diddaa gabrummaa waggaa 19ffaa jedha. Keessumoonni keenya karadhaa Cicha Gobbaatii fi Jaalguddataadha. Barnagaan dhuftan isiniin jira. Ayyee, hawaasa jaalawu. Galatoomii jaalawwiif fayyaadha. Thank you. Barnagaan dhuftan isiniin jira. Jaalalisee yoo as kee jiraate, please maayikii fudhadhu eebbanatti nuufuuf. Ayyee, ashama jennee ilmaan Oromoo ulfaadhaa galatooma qophii dhangaa torbaanii akkasuma dhaggeeffattootaa fi warri asirratti nu barsiisuu dhuftan torbaaniin ajandaa adda addaa nu qopheessitanii sammuu keenya yookaan yaada keenya gara tokkotti luucceessuudhaaf hojiin isin hojjetan hojii boonsaadha. Baay'ee namatti tola akkasuma pilaatfoormii adda addaa irratti akka nama hundaafuu mijatutti namuu waan qabu irratti gadi bahee akka waan kanarraa qooda fudhatu akka dhaggeeffatu akka yaada isaa kennatu akka hubannoo gadi fageenyaa argatuuf hojiin isin hojjetan baay'ee hojii boonsaa hojii namatti tolu ulfaadhaa galatoomaa qopheessitoonni qophii dhangaa torbaanii akkasuma jaallan keenya kanarra waan hubachiisuu dhuftan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha ni eebbifannaa rabbiin nuuf haa eebbisu rabbiin nagaan nu oolchee nagaan nu haa bulchu inni nagaan nu bulchee nagaan nu haa oolchu walitti dhufeenyi keenya yookaan mariin keenya marii oromummaa kan jaallummaa kan tokkummaa kan akeekaa fi kaayyoo takka irratti walitti dhufne kan biyya takkaaf biyyoo tokkoof waliin falmannu akka nuuf milkaa'u ni kadhannaa waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo rasaasni tokkichi isaan dhukaasan kumoota diina keenya akka ajjeesu abdii qabnaa kan diinota keenya ammoo waraana keenyaas ta'e uummata keenyaas hin argatini gidiraa Minilik yookaan makaraa handhuura Oromiyaa Finfinnee walakkaatti dhaabbattee maqaa Minilikiin ilmaan Oromoo galgalaa ganama ol adeemaa Oromoo guddina hanqistuu manguddoo Oromoo salphistuu dubartii Oromoo boochistuu intala Oromoo xiqqoo gudeeddu ni kaasnaa galma abbaa gadaa kan ulfinaa ijaarrannaa barri bara injifannoo bilisummaa fi walabummaa nuuf haa ta'u Oromiyaan biyya Oromoo sabaa gadaan gadaa bilisummaa nuuf haa ta'u ulfaadhu galatoom jaalawwi. Hayyee ulfaadhu galatoom jaalalli isaatiillee keessumoonni keenya illee barnagaan dhuftan irra deebi'ee isiniin jira. So mata duree keenya kana irratti duraan dursee Jaalguddataa barnagaan dhuftee waamicha keenya kabajtee yeroo keenya qaalii fudhatte sirriin nu argamu keetis galatoom siin jedha dursasii keenya itti nuufuuf. Nagaamaa jaalawwi naabanuu didee maayikiin jedhu. Ayyee jaallanna qopheessitoonni qophii dhangaa torbanii guddaa galatoomaa carraa kan laattanii waan qophii sagantaa sadaasa sagal qopheessaa jiru ilaalchisee akkasumas immoo akkuma walii jalaattuu seenaa guyyaa kanaa akka wal yaadachiisuu dandeenyuuf carraa nu keessaniif guddaa galatoomaa torbeetti mata dureelee adda addaa irratti haala qabsoon keenya irra jiru uummata keenyaaf akka ifa ta'uuf sagantaa walitti fufinsaan qopheessitaniif galata guddaa qabdu jaalawwii fi jaallansii waliin jiran hundumtuu fayyaa ta'achuu barbaada. Otoo dhimma sadaasa sagalii hin tuttuqiini akkuma walii galaatti guyyoonni tokko tokko seenaa sabootaa yookaan biyyootaa keessatti maaliif ifa ta'ee mul'ata waan jedhu tuttuquun barbaada. Seenaa Oromoo keessattis akkuma walii galaatti mooraa qabsoo Oromoo keessatti jechuudha. Guyyoonni bebbeekamoon yookaan immoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti kabajaman yaadataman amma immoo sumaa sadarkaa qabsaa'otaa irra darbee akka uummata Oromootti yaadatamaa jiran wal yaadachiisuun bareeda. Fakkeenyaaf guyyaa gootota Oromoo guyyaa oboo kaasuu dandeenya. Guyyoonni kun guyyoota kaan irraa adda ta'anii agartee waan mooraa qabsoo Oromoo keessatti boqonnaa haaraa banuu isaaniitiin akka yaadannootti sadarkaa dhaabaatiin labsamanii waggaa waggaan yaadatamu. Akkuma hundi keenya beeknu guyyaan oboo waraanni bilisummaa Oromoo ijaaramee jechuun ABO'n hundeeffamee otoo hin turin qormaatan lamatu mudatee ture. Tokko weerara Somaaleetiin lafa Oromiyaa walakkaa ta'u gara bahaa kibba bahaa ta'u kana gara biyya Somaalee guddittii ijaaruu jedhutti kutuudhaa fi uummata Oromoo illee lakkoofsa irra wayyaa ta'e Somaalee malee Oromoo miti waan jedhuun fuulli karaa tokkoon banamee ture. Karaa biraatiin immoo waraana dargii faana sumaa adda bilisummaa Oromoo hundeeffama isaa kaasee lolatti ture jechuudha. Waraana kana gidduutti ABO'n ofirraa lolaa haala hamaa keessatti waraanni sun kan Somaalee xumuramee waraana dargii faana waraanni qofatti yeroo hafu silaa sadarkaa badii irra gahee ka ture sanarra dandamatee ooluu isaa jaallan ta'anii mari'atanii guyyaan tokko amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamee seenaa Oromoo keessatti akka yaadatamu taa'e jechuudha. Guyyaan kun guyyaa diddaa Oromoo fincila Oromoo bifa adda addaan deemaa ture bifa jaarmiyaan kan eegalamee otoo hin turin qormaata keessa seene qormaata sanarra aanu isaatiin akka yaadatamu murtaa'ee bara baraan amajjii tokko guyyaa wajjin yaadanna jechuudha. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa gootota Oromoo amma sa'aatii kana daqiiqaa kanallee qabsoo Oromoof wareegamu jiran dabalatee addatti immoo jaallan hoogganoota ABO Haayyi Duree dabalatee itti aanaa Haayyi Duree dabalatee dirqama dhaabaaf bobbaaratuun bakka tokkotti wareegaman
akka sababaatti bu'uura godhatee guyyaan woboo eegala 15 bara baraan akka yaadatamu murtaa'e seenaa Oromoo keessatti guyyaa kabajamaa fi yaadatamu ta'etu ifee mul'ataa jiraataa jechuudha. Akkuma guyyoota kanaa fincilli sadaasa 15 bara 2005 labsame akkuma guyyaa woboo akkuma guyyaa gootota Oromoo seenaa Oromoo keessatti boqonnaa sana dura turee fi sanaa as ture kitaabni hedduun irraa barreeffamuu danda'u. Fincilli sadaasa 9 2005 labsame kun bu'uura maal godhatee labsame? Sana booda jijjiirama akkamii fide? Qabsoo Oromoo keessatti bu'aa akkamii argamsiise? Waa hedduu irraa jechuu kan dandeenyu namni hedduu guyyaa sana sirriitti hubannaa isaa qabanatti fakkaatu maaliif waanuma sadarkaa mooraa dhaabaa keessatti qofa yaadatamu namatti fakkaatu mala tuttuquu yaala. Guyyaan kun sana booda dhiibbaa akkamii biyyattii keessatti jijjiiramoota akkamii akka fide garuu guyyaan kun sadarkaa guyyaa woboo sadarkaa guyyaa gootota Oromootii gaditti guyyaa ilaalamuuti seenaa Oromoo keessatti illee guyyaa sirnaan yaadatamaa jiraatuu qabudha jedheen guyyaa kana tokko barbaada. Akka waliigalaatti uummanni Oromoo akkuma sirna naftanyaa jalatti humnaan cabee abbaan biyyummaa isaa irraa fudhatamee kaasee guyyaa tokkoof illee finciluu hin dhiifne bakka kennatee hin teenye garuu bakka tokkotti yoo fincilli da'u inni Oromiyaan godina kaanii quba hin qabu kutaa Oromiyaa garii keessatti yoo diddaan adeemu inni kaan immoo sana hin beeku sun sababoota adda addaarraa wal dhaga'uu dhabuurraa miidhaa uummata keenya irra gaheerraa tokkummaan isaa yookaan immoo gidduu galeessi inni ittiin dhaamsa walii dabarsu wal gochuu danda'u laafuu irraa ka'ee wal dhaga'uu haadhan malee Oromoon takkaallee fincila diddaa addaa kutee hin beeku jechuudha. Fakkeenyaatti fincila Oromoonni Baalee gaggeessaa turan Walloo, Arfanqalloo, Maccaa fi Tuulamaa hedduu kaasuu dandeenya. Moon bifa adda addaan sirnoota dhufaa darbaa ofirraatiif falmaa ture jechuudha. Haala kanaan otoo jiru bara 1970 irraa kaasee garuu abaaboon akka dhaabaatti yeroo hundaa'u jaarmiyaa finciloota kana bifa adda addaan faca'ee jiru hoogganuu fi hooggansa waloo fincila Oromoo kana bakka tokkotti qindeessee hoogganuu argatee jechuudha fincilli Oromoo. Sanuu fincila bifa adda addaan godhamu bifa waraana bilisummaa Oromoo ijaaramee mirga Oromoo bifa adda addaan sababni kanatti iggita gochuuf fincila adda addaa ture bifa jaarmiyaan hoogganuu fi hooggansa waloo argatee jechuudha bara 1970 irraa kaasee. Addatti immoo bara 1991 yeroo mootummaa ce'umsaa keessaa adda bilisummaa Oromoo dhiibamee bahuu booda fincilli uummataa bifa adda addaan mooraa qabsoo Oromoo keessatti akka tooftaa qabsoo tokkotti fudhatamaa dhufee jechuudha. Sana dura keessumaa hundeeffamuu ABO irraa kaasee haga ABO mootummaa ce'umsaa keessaa bahee sana boodas waggoota muraasaa fi tooftaan fincilaa uummataa kuni baay'ee beekamaan ture. Hidhannoodhumaa waraana bilisummaa Oromootu aga danda'e sochii gochuu malee fincilli uummataa kun baay'ee lafa qabatee ture jechuudha. Naannoo ABO hundeeffamuu irraa kaasee haga sagantamoota gara jalqabaa jechuu dandeenyutti. Haala kanaan osoo jiru akkuma hedduun keenya beeknu bara 2001 yeroo bosonni Baalee fi bosonni Oromiyaa bakka biroollee itti yaadamee sadarkaa mootummaatti ibidditti qabsiifamee gubachaa ture sanatti barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee Finfinnee dabalatee adda addaa keessa jiran bosonni sun dhaamuu qaba jedhuun fincila dhoosan gadi bu'ee haga sadarkaa manneen barnootaa haayiskuulii fi sadarkaa tokko sadarkaa ture jechuudha. Fincilli yeroo sana yuunivarsiitii irraa ka'ee haga manneen barnoota sadarkaa tokkotti babal'atee itti fufee suni finciloota 2009 fi sana booda turanii fi ka'umsa guddaa ture jechuudha. Bifa haaraan barattoonni Oromoo harka qullaa yuunivarsiitiilee keessatti manneen barnoota sadarkaa olaanaa keessatti fincila itti fufanii jechuudha. Sana booda sababootuma adda addaa sababa godhachuun fakkeenyaaf bara 2002 fa'aa yeroo magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinneerraa gara Adaamaatti jijjiirre jedhamu fincilli kan bara 2001 sana caalaa babal'atee qabiyyeen isaas lafa Oromiyaa qaqqabuu danda'us baay'ee babal'ataa bifa hedduu dhiibbaa uumuu danda'uun itti fufee jechuudha. Barattoota qofa osoo hin taane sadarkaa jaarmiyaalee Oromoo biyya keessa jiran Maccaa Tuulamaa dabalatee bifa adda addaan dhaabbattoota daldalaa dabalatee hayyoota Oromoo abboota qabeenyaa Oromoo hedduu kan hirmaachise gadi bu'ee qotee bulaa Oromoo illee bifa adda addaan kan keessatti hirmaatan 2002 akkasirraa kaasee fincilli kun bifa isaa babal'ifataadhuma dammaqinsi uummata keenyaas dabalaa bifa kanaan itti fufee jechuudha. Haala kanaan osoo jiru barri 2005 biyyattii keessatti taatee addaa tokkotu ture 2005. Sanatti nan deebi'aa 2005 biyya sana keessatti wanti ta'e waan filannoodha. Sana tun tuttuqiin haga bara 2005tti akkuma dhaabattu caasaan lafa jalaan biyya keessatti diriirsuun uummata dammaqsuun fincila 2001 eegalee ture sana akka tooftaa qabsoo guddaatti itti fayyadamuudhaaf toora sabaa bara 2004 Eertiraa keessatti taa'ame irratti illee fincilli diddaa uummataa akka tooftaa qabsoo tokkootti ragga'ee sirnaan itti bobbaanee waan tureef
biyya keessatti caasaan maandheeleen adda addaa koreeleen fincila uummataa hoogganan qindeessan Oromiyaa guutuu keessatti diriiree hojjetamaa ture. Oromiyaa guutuu bifa jechuun danda'amuun qophiin haala 2005 biyyattii keessatti mudachuu danda'u waan hin beekamneef of qopheessuun akka barbaachisaa ture irratti hojjetamaa ture jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa tokko waggaa tokko akka waggaa lama naannoo ta'u jechuudha. Haala kanaan otoo jiru filannoon bara 2005 yeroo adeemsifamu biyyattii keessatti takkaa ta'e waan hin beekne xiqqoo ishee haalli filannoo banaa ture yeroo sana. Mootummaan wayyaanee EPRDF dhiibbaa alaanaa ta'uu warreen gargaarsa kennaniif irraa mudatu dhaabota mirga namaa dhaabottoota dimokiraasii bifa adda addaan dhiibbaa mootummaa irratti ta'uun akkasumas immoo biyya keessattis dhiibbaan jabaataa irraa kan ka'e yeroo sana xiqqoo ishee wanni filannoo bananii ture jechuudha. Sana duras hin turre sana boodas deebiin argamne carraan akka bara sanaa. Sana booda akkuma beektan kinijjiitu warri jedhaman mootummaa federaalaa harka caaluu dabalatee naannolee adda addaa Finfinnee guutummaatti dabalatee injifatanii ture jechuudha. Dhaabonni Oromoos KFO dabalatee waa fidoonni yeroo sana hundeeffamee ture harka hin tuffatamne mootummaa federaalaa fi caffee Oromiyaa keessatti argatanii ture jechuudha. Garuu mootummaan EPRDF akka yaade sana guutummaatti ta'uu waan dideef sana fudhachuu hin dandeenye gochuus hin danda'u akkas jechuun aangoo gadhiisuudha waan biraa hin turre maaliif sadarkaa mootummaa hundeessisiisuu danda'u argatanii ture yeroo sana jechuudha. Kana kanaan yeroo waan sana duubatti deebisuudhaaf yaalu fincilli biyyattii keessatti bakka adda addaatti addatti immoo Finfinnee keessatti dho'ee jechuudha. Guutummaatti biyyaadhaa filannoon sun deemee naannoo ji'a tokko akkasii booda firiin himamee fincilni dho'ee ammas yeroo muraasa gidduutti ture naannoo onkoloolessaa keessa ammas fincila guutuu biyyattii naannoo isaan injifatanitti uwwisee fi addatti immoo Finfinnee keessatti fincilli kun dho'ee jechuudha. Yeroo sana durumaa akka dhaabaatti itti qophaa'amaa waan turee fi haalli biyyattii keessatti mudatu malu waan hin beekamneef caasaan biyya keessatti hojjetu uummata qopheessaa barattoota yuunivarsiitii irraa kaasee manneen barnootaa olaanaa haga sadarkaa gadiitti fincilaaf qophaa'uun barbaachisaa waan tureef sanatti qophaa'amaa ture. Gaaffiin biyya keessaas dhaabaaf haala deemaa jiru ta'etti salphifni ilaaluu hin qabnu waan jedhu dhaabaaf dhiyaataa ture. Dhaabnis hatattamaan itti mari'atee 9 guyyaan fincilli diddaa gabrummaa amma yaadachuuf deemu kun labsame jechuudha. Haala ture sana keessatti callisanii ilaaluunis sirrii hin turre. Sababiin isaa sagalee Oromoo yeroo sana bahee dhagahamuu baatee Oromoon waan rakkoo hin qabne gaaffii waan hin qabne fakkeessa ture jechuudha hawaasa idil addunyaa biratti. Sagalee warra kaaniif sagalee sanuu warra aangoof wal nyaataa jirutu addunyaa irratti ol ka'ee dhagahamaa waan turee fi isa kana keessatti Oromoon fayyadamee sagalee isaa hawaasa addunyaatti qajeelchuun barbaachisaa waan turee fi fincilli sun akka labsamu ta'ee jechuudha. Fincilli kun guyyaa sana labsamee aarsaa guddaanis baafamu ijoolleen Oromoo qacaleen hedduun ittis wareegamtu finciloota seenaa Oromoo keessatti takka laafaa, takka jabaataa, takka ho'aa, takka qabbanaa, takka badhachaa, takka dhiphachaa ture sana bifa qindoomina qabuu fi Oromiyaa guutuu keessatti bifa jechuun danda'amuun oosee yoo xiqqaate haga bara 2007-8tti otoo walirraa hin citin fincilli kun itti fufee jechuudha. Akka fakkeenyaatti waan guyyaa sana mudate yaadannoon haga ammaa yaada kiyya keessaa hin deemne yoomillee deemuu hin dandeenye tuquudhaa fi guyyaa sana keessumaa Ambootti fincila naannoo sanatti deemaa ture. Hiriyoonni keenya jaallan waliin barannee waliin fincila kana keessatti illee walumaan guddannee jaagamaa badhaanee galgaluma isaa waliin haasa'u ture. Hiriyyaa keenya jaagamaanii sana dura yeroo adda addaatti hidhamaa ture. Fincila naannoo Ambootti akka qindaa'uuf koree hundeeffamte keessaa illee inni nama tokko sirriitti beekama fincila sana keessatti. Kanaaf waa tokko yoo ta'u dursanii isa hidhuu yeroo muraasa dura hidhaa keessa tureetu gadhiifamee ture. Maaltu ta'a guyyaa sanaa galgaluma isaa haasa'u turre akka mana barnootaa deemuu qabne illee haasaa turre garuu inni ka jedhe sirumaa waan qindeessee agartee hafe jedhu deemuu dhumtu wayya ka jedhu ejjennoo akkasiifaa qabate ammoo dhugaa dubbachuuf ijoollummaa isaarraa kaasee fincila daandilee Ambooratti gaggeeffaman adda durummaan qindeessaa dhaadannoo dhageessisaa nama guddate garaadhuma ittiin mana taa'e illee waan sana dhaggeeffatu nama qabu miti bifa kanaan manni barnootaa deeme jechuudha. Akka yaadaatti fincilli Ambootti guyyaa sana akka eegalutti kan isaan mari'atan barattoonni faraqaa ganamaa mana barnootaadhaa yeroo bahanii fi warri faraqaa galgalaa immoo yeroo seenanii gidduu sanatti naannoo 12:00 akka eegalamuuf ture. Yeroo hedduu tooftaa akkasitti fayyadamamanii fi humni barataa kan ganama baratuu fi kan galgala baratu wal qunnama jechuudha. Naannoo sa'aatii 12:00 inni kaan ni baha inni kaan ni gala jechuudha. Waqtii sana yoo fincilli eegalee humna barataa guddaa waan wanni ta'uu fi sagalee godhataa jechuudha fincilli sun. Kanaaf yeroo sanattidha kan isaan qindeeffatanii fincilli sun 12:00 irratti eegaladhamee mari'atanii inni dursee naannoo daqiiqaa 10-15 hafu
akka baay'inaan Finfinneen jiraachin jira biti jaallan naa himan irraan dhagaa. Daqiiqaa 15 haftuu mana barumsaa keessaa bahee galuudhaaf qajeelaa jiru. Waan takka Fincilli toon eegaliin maaliif ifatti waan labsameef mootummaan ni beeka waraanni mooraa marsee eeguu ture mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Amboo manni barumsaa sun bu'uura fincilaa ture ni beektu achii yoo fincilli ka'u Oromiyaa guutuu akka salphaatti wal gahaa. Kanaaf dursanii itti marsanii mooraa sana eeguu turanii inni daqiiqaa muraasa kutaadhaa bahee osoo bilbilanii yeroo bahu balbaluma irratti rukutanii jechuudha. Waa tokko dhaadannoo dhageessifamuun eegalle dhagaan darbatamee hin jiru. Nagaadhumatti innumti bahee deemu ture ijoollee muraasa tokko lama gadi babbaatuu fi warreen galgalaatu mooraa sesseenuu eegalee jira. Nagaadhuma otoo tokko eegaliin jaakamaa rukutanii jechuudha balbalatti. Akkumatti yoo yaadadhee sirriitti naannoo sa'a 12 naannoo 20 akkas ta'utti Fincilli 9/9/2005 akkuma isaatti dho'ee jechuudha. Barattoonni warri galgala seenuu turanis warri galgalaa warri ganamaa immoo kun bilbilamiin sagalee dhukaasaa yeroo arga dhagahan mooraa keessaa fiiganii bahanii jechuudha. Bakka sanatti sa'a sanatti wareegama jaagamaatiin Fincilli diddaa gabrummaa bara 2005 eegalee sanatu bifa isaa jijjiirrataa bal'ataa bifa adda addaan barattoota irra darbee uummata Oromoo hojjettoota mootummaa qotee bulaa daldaltoota hunda hammataadha babal'atee sadarkaa 2008 sirna wayyaanee namni bakka sanaa jijjiirama yookaan immoo raafama jedhee hin yaadne irratti godhe yookaan immoo yeroo sana akka isheen gara maqaleettoo xiqqaate bakka sana gadhiisan ta'ee jechuudha. Waan sana booda ta'ee gara gaariittaa ta'uu gara jijjiirama dhiisee micciirama ta'a. Waan fedhachuu dandeenya garuu jijjiirama guddaa jettee 2008 ta'ee fi bu'uurri guddaan fincila diddaa gabrummaa bara 2005 akka dhaabaatti labsamee bifa adda addaan itti fufaa ture sanaa jechuudha. Kana booda ni beektu 2012 fincilli diddaa otoo sana iyyuu gahiin naannoo 2008 haalota adda addaa dhaaba keessatti mudate irraas ka'ee mootummaanis tarkaanfii hedduu uummata irratti fudhachuu dargaggoota keenya irratti fudhachuu irraa namni hedduun hidhamuurraa akka qabbanaa'u ture xiqqaate haga naannoo bara 2011tti sadarkaan fincila sanaa xiqqoo akka qabbanaa'u ta'ee ture jechuudha. 2011 immoo shummaa bifa jijjiirataa muuxannoo kanaan dura ture irraas fudhataa bifa addaatiin qeerroo bilisummaa Oromoo bifa jedhuun of qindeesseedha fincilli ammas bifa haaraan labsamee jechuudha. Fincilli sun babal'ataa ammas babal'ataa deemee yaadattu 2015 mana barnootaa Gincii keessatti bifa haaraan immoo deebi'ee dho'ee jechuudha. Naannoo 2013-14 akkas qabbanaa'aa ture 2015 ammas deebi'ee bifa haaraan dho'ee jechuudha. Fincilli 2015 sadaasa 12 qacarraa sadaasni ji'a yookaan baatii fincilaa jechuu dandeenya. Sadaasa 12 2015 Ginciitti dho'ee immoo waggaa 3 otoo walirraa hin citiin deemaa tureeti 2018 waan amma biyyattii keessatti ta'e sana dhalchee jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 3 guyyaa tokko otoo walirraa hin citiin ni yaadattu jechuudha. 2015 irraa kaasee aga 2018 waan ta'e. Sadarkaan teeknooloojiin yookaan immoo sooshaal miidiyaa babal'achuunsaa uummanni keenya akka salphaatti waan dhaga'uu danda'uunsaa dhaamsii baha Oromiyaatti ta'uu yeroo gabaabaa keessatti lixa ga'uun kaabota ta'uu kibbatti dhaga'amuu danda'uun uummanni keenya waan dhaga'ee akkasumas immoo hayyoonni Oromoo aktivistoonni Oromoo bifa adda addaan hunduu keessatti qooda fudhataa fincilli sadarkaa dhaabaatti qofa hoogganamaa gaggeeffamaa ture diddaa uummataa sadarkaa ta'utti babal'atee jijjiirama 2008 sana fide jechuudha. Jijjiirama sana booda waan dhufee waan hundi keenya beeknu sadarkaa qeerroon kaleessa jijjiirama kana fiduudhaaf aasaa guddaa gaffalee gariin wareegamee gariin qaamaa itti hir'atee gariin biyyaa ari'amee harki caalaan isaa immoo dirqamee qawwee kaasee jechuudha. Qeerroon kaleessaa qarreen kaleessaa booboo har'aati jechuudha. Kanaaf eenyuma caalaa sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa kana kan abbaatii ta'u yookaan immoo yaadachuufis kan irraa bareedu abaa oboo irraati jechuudha. Maaliif kaqaamaan itti hir'ate kaqaamaan fincila sana hoogganaa ture keessatti hirmaataa ture hedduun isaanii warra kaleessa fincila harka qullaa hoogganaa turan suni har'a hoogganoota obooti jechuudha. Warra kaleessa fincila sana keessatti dhagaa darbachaa turanii har'a immoo boombii darbatu jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo har'aa kuni yeroo kaleessaati jechuudha. Akka waliigalaatti fincilli kun dhugaa dubbachuuf abaa'oo kan walumaa galatti jaarmiyaa keenyaan alatti kan waan kanatti kireeditii yookaan immoo wanni fudhatu jiru dhuguma qaamni Oromoo hedduun keessatti gumaacha qaba. Ammoo waan kana yeroo sanatti fincila labsuun akka sirrii hin taane uummata fichisiisuu akka ta'e akka qullaa jijjiiramni dhufee hin beeku uummata fichisiisuuf malee ijoollee fichisiisuuf malee jedhaa ture nama adda addaan jechuudha qaamumti hawaasa keenyaa. Sun irra aanamee sadarkaa biyyattii keessatti jijjiirama guddaa jedhamu. Jijjiirama hin dhufne jijjiirama ajaa'ibaatti dhufe biyyattii keessatti. Jijjiirama waraana hirqaati sana booda waraana addunyaa lammaffaa booda lubbuu nama hedduu galaafatee faatu barra dhalate 2008 as. Sun jijjiirama sana garantaatti deemee mul'atedha malee jijjiiramuma qabsoo Oromoo irraan tarkaanfatee dhufedha. Biyyattii keessatti itti fufinsaan kutaalee hedduu keessatti waraanni amma deemaa jiru jijjiiramuma 2008 booda wantoota dhalatanidha. Kanaaf
haala ji'oopolitiksii naannoo sanaa jijjiiruu fedha. Humna kaleessa waliin diina ture yeroo fira ta'an warri immoo fira turan immoo deena walii ta'an fakkeenya Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu waan ta'e ammas deebi'eema waan ta'e wagguma shanjaa kana keessatti yeroo lama hiriira jijjiirachuun san qofa miti biyyoonni fagoo irraa naannoo sanatti bifa adda addaan harka seensifachuu jalqabuun kun hundi isaa jijjiirama qeerroo fi qarreen Oromoo aasaatti kaffalee 2005 labsamee itti fufinsaan 2011 2015 bifa haaraan dhawaa as gahee jechuudha. San booda immoo sadarkaa WBOtti guddatee deemetu jijjiirama naannoo sana goolaa jiruu fi bu'uuraa jechuudha. Wanti hafe maalii isa sana bifa nuuf ta'utti tolchinee bu'aa jijjiirama sanaa bu'aa wareegama keenyaa firiitti tolchuu dadhabne xumuratti gochuu ni beektu bifa adda addaan gufatullee jijjiiramni garuu jijjiiramuma qeerroon keenya qarreen keenya keessatti aarsaa kafalan fidee jechuu kan jedhe. Egaa seenaa isaa kana jennee hariiroo dheeressinsaa boodatti deebi'aa guyyaa kana yaadachuudhaaf akka jaarmiyaa ABO'tti qophii guddaa gochuu jirra. 9 fuuldura keenya jiru kana qophii hedduun bifa adda ta'een akka idil addunyaatti hawaasa keenyaan miseensa jaarmiyaa keenya waliin kabajuudhaaf qophiitti jirra. Tarii haala qophii kanaa waan gammaatti hojjetame maal gochuu qabnu waan akkasiif tariitti deebi'uu jennatti fakkaata jaalla hawwii jaalla cichaa fuula dabaree keenya guddaa galatoomne. Hayyee ulfaadhu galatamee jaalladhataa jaacichaa welcome magnagaan dhuftee waamicha keenya qabatee yeroo kee qaaliif itti asirran nu argamu keetiif galatamee itti fufuu dandeessa. Hayyee hawwii fi warra dhangaa turbanii hundi keessanuu galatooma. Egaa har'aa isinis haala kanaanii yaadannoo fincila diddaa gabrummaa akka yaadannuu fi akka irraa dubbannuuf saba keenyaaf hirmaattota keessanii fi akka dhaamsa kana dabarsinu waan nu affeertanii fi guddaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu jaalguddataan waan hambiseyyuu hin qabu waa hedduudha dubbatee ani waan manatti fakkaatiin irruma deddeebi'ee dubbadhaa. Fincilli kun eegaluu isaatiin dura dhugaadhumatti akkuma qoosaatti waa'ee fincila kanaa yeroo dubbannu xiqqoo namoota barattoota jaallan mana barumsaa keessatti waliin turre hedduu isaanii dhabne yaadannoo bara baraati fincila sanarraa ka'ee ilmaan Oromoo akka baalaa harcaaniiti keessayyuu naannoo Shawaa Lixaa irraa beeku Amboo Jalduu Gindabarati Tiqurincinni Geedoo akkasuma naannoo kana keessatti wantoota ta'an waan salphaan turre egaa yoon kana jedhu uummanni Oromoo maal dhabee fincilee diddaan kun immoo maaliif didee maal argachuudhaaf isa jedhutti yoo dhufne uummanni Oromoo lafa isaa dhabe bilisummaa isaa dhabe eenyummaa isaa aadaa isaa ofiin of bulchuu kana dhabee kanaaf barattoonni mana barnootaarraa sochiileen yeroo adda addaatti todeeffamu itti himamu hundumti isaa waan galman geenyeef gama biraatiin kara dhaabatiin qindoomanii kallattii biraatiin immoo wal dhaga'uudhaan wal kakaasuudhaan fincilaaf diddaa kanatti bobba'anii mirga isaanii deeffachuudhaaf lafa isaanii irratti deeffachuudhaaf hiree murteeffannaa saba sanaatiif hambaalee seenaa aadaa biyya sana keessatti saba Oromoo irraa mulqame deeffachuudhaaf aadaa isaanii afaan isaanii kunuunfachuudhaaf sirna faayidaa isaa malee faayidaa saba guddaa kanaa hin kabajne irra haanuudhaaf biyya ofii irratti abbaa biyyaa ta'anii olaantummaan seeraa akka kabajamuuf lammii biyya sanaa irratti bal'inaan uummanni keenya uummanni Oromoo irratti carraaqaniiru. Kana keessatti qoonni barattoota Oromoo olaanaadha jechuudha. Barattoonni Oromoo rasaasa fuuldura dhaabbatanii fincila diddaa kanaaf aarsaa ta'aniiru, hiraarfamaniiru mana hidhaa keessatti iddoo adda addaatti hacuuccaan halagaa biyya isaanii keessatti yeroo adda addaatti fufinsa kan qabuun irratti wanti murtaa'ee uummata keenya fixaa turan jira. Akkuma jaalguddataan kaasuu yaaletti Oromoon dhuma jaarraa 19ffaa keessa lafa isaa irraa fudhatamee koloneeffatameera. Impaayirri sun yeroo adda addaatti akkaataa Oromoon afaan isaan dubbanne aadaa isaa hin guddifanne irratti cunqursaa guddaan irra ga'eera. Qabsoo isaa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu ijaaruudhaan Oromoon gurmaa'ee lola gurguddoo fi sirnoota sana ofirraa ittisuu irratti waa hedduu hojjeteera. Oromoon sirni biyya sana keessatti bara sana keessaa kaasee Oromoo miidhaa ture. Waa hedduu Oromoo dhabsiiseera. Diinagdee isaa dhabsiiseera. Siyaasaadhaan sirna biraa fidanii irratti ijaaranii kun hundumtuu irratti Oromoo irratti godhameera. Kanaaf gaa Oromoon kana ofirraa kaasuudhaaf kallattii gurguddoo lamaan itti ka'e. Tokko kallattii hidhannootiin, lammanni immoo kallattii fincila diddaatiin jechuudha. Fincila diddaa gabrummaa kana kun kan eegale bara 1960moota keessa illee kan eegale jira jechuudha.
mootummaa Haile Sillaasee mormuudhaan mootummaa Dargii mormuudhaan waan ta'ee galame jira. Garuu sun amma dhumaatti fiixa bahiinsa hin geggeessine garuu qabsoo Oromoo keessatti barootaas dhiyoo 2000 fi bara 2000 yookaan 1992 akka lakkoofsa Habashaatti bara bosonni Baalee waraana bilisummaa Oromoo waboo balleessina jedhee mootummaan biyya sana bulchaa ture mootummaan IPDRF mootummaa wayyaanee ta'erraa bosona sanarraa ibidda dhaamsine jechuudhaan barattoonni Oromoo wal faana fincilanii ka'anii sanarraan bara baraan barattoota yuunivarsiitii irraa aga barattoota sadarkaa lammaffaatti fincilli sun akka hinni qabatee itti deemu godhaniiru jechuudha. Haa ta'u immoo egaa waggaa 9 kaaseetidha fincilli diddaa gabrummaa kun Oromiyaa keessatti taatee guddaa ta'ee kan yaadatamu jechuudha. Inni waggaa 19 isaa sun fincila diddaa gabrummaa jedhamee akkuma jaalguddataan jalqaba jedhetti finciloonni biroo fakkeenyaaf guyyaa yaadannoo goototaa eebila 15 yaadatamu fi guyyoonni yaadannoo biraas yaadataman sana fincilli diddaa gabrummaa waggaa 19 kana akka irra deebi'amee guyyaan kun murtaa'ee guyyaa fincila diddaa gabrummaatti jedhamee yaadatamu akkuma jedhame karaa bilisummaa Oromootiin kora sabaa irratti waan murtaa'ee ka'ee wanti sun guyyaa fincila diddaa gabrummaatti jedhamee kaa'amedha. Maaltu ta'ee gaafa fincilli kun murtaa'u 2005 maaltu raawwate sadaasa sargan kana maaltu ta'ee isa jedhu irratti yoo dhufne guyyaa gaaf sanaa anillee nama qaamaan fincila sana keessatti hirmaatee fincila sana hirmaachuu qofa iyyuu miti fincila sana hirmaachisuu keessatti qooda fudhachaa ture nama fincila sana keessatti illee hidhamee dararamee rakkoo gurguddoon nurra geesse sanaan kan wal qabate haga har'aatti waan sana yaadannoo sana keessa bal'inaan jirra. Egaa taatee guddaan uummata Oromoo irratti ta'e kan yaadatamu yeroo dheeraadhaaf komiin seenaa jira mirgi namoomaa jira uummanni keenya akka adda addaatti qe'ee isaarraa humnaan buqqa'uun jira lafa isaarraa aadaa isaarraa siyaasa irraa ukkaanfamee wanti hedduun saba keenya irratti taasifamaa ture. Farri gabrummaa kan turte mootummoonni impaayera sanaa yeroo adda addaatti sirna Habashaa jechuudha. Sabni keenya akka qe'ee isaarra hin jiraanne lafa isaarraa fudhachuu diinagdee isaa qabeenya isaarraa fudhachuu ofiin of bulchuu akka hin dandeenye afaan isaa aadaa isaa siyaasa inni barbaadu sana akka hin geggeessine irratti taateen isaan godhan waan guddaa waan ta'eef uummanni keenya barattoonni waa hubatan waa argan biyya sana keessatti bilisummaan uummata Oromootiif akka jiraatu walqixxummaan saboota biraa wajjiniin akka jiraatu hiree murteeffannaan uummata keenyaa hiree murteeffannaan saba keenyaa hiree murteeffannaan Oromiyaa akka inni kabajamuuf guyyoota kana bal'inaan wal gurmeessee barattoonni manneen barnoota adda addaa irraa nu biratti kan inni beekamu godina Shawaa Lixaa keessatti Amboorraa yoo ka'e aanoleen godina sana keessa jiran guutummaan isaanii fincila sana wal faanadha kan isaan dhoosanii gaafa fincilli iddoo sanaa dhee karaan konkolaataa namoonni socho'an diinagdeen mootummaa sanaa hin geggeeffamu hidhannoo guutuu deemame jechuu yoo hin dandeenye manneen barnootaa manneen kaabinee irratti yeroo barattoonni waan isaaniif danda'amu bitanii boombii mana barnootaa namoota rakkoo sana geggeessisan uummata miidhan irratti darbatan hedduu guutuu yeroo ta'aa ture jechuudha. Maaliif sun waan har'a woboon godhaa jiru yoo bifa kanaan qindaa'ee qawwee qabatanii hin baaneen ala wantoonni barbaachisu hundumtuu diddaa kanarratti waan raawwatedha jechuudha. Mootummaan sunis gara jabinaan barattoota harka qullaa hiriira nagaatti ba'an mana barnootaa tokkorraa barattoota 6 barattoota 7 barattoota 3 yeroo itti ajjeesurra ga'ee ture jechuudha. Kanaaf egaa bara 2005 akka yaadannoo guddaatti otoo addaan hin kunne haga bara 2005 aga 2008tti finciloonni kun yeroo yeroodhaan titirachaa dhufanii immatti fufinsaan bakka tokkotti dho'ee ni dhaama bakka tokkotti dho'ee ni dhaama humni dugda isaa duubaa isa gargaaru hin jiru. Humna miidiyaadhaan bifa kanaan hamilee kennuuf hin arganne jechuudha. Haa ta'u otuma bifa sanaan deemu warreen maadhee jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramanii jiran akkuma jiranitti yeroo adda addaatti guutamu kaan isaanii saaxilama. Kanaanis abdii kutatee hin teenye barattoonni Oromoo iddoo adda addaatii wal jabeessuudhaan karaa dhaabaatiinis qunnamtii jiruun mormii isaanii itti fufanii jechuudha. Maaltu ta'ee kanaan booda akkuma jirutti itti fufee kan jiru bara 2014 kan hundumti keenyayyuu namoonni amma jiran kun fincila kanarraa quba qabnu waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irraa kaasee aanaalee hundi irratti inni kun kan godina Amboottidha kan ka'e 2014 isa sana kaabineen mootummaa wal guurtee qaama ishii barbaachisu wajjiniin waan san dhaamsuudhaaf yaaltee turte dhaamuu hin dandeenye. Guyyaa tokkotti mana barnootaa Amboo keessatti barattoota 72 yeroo itti ajjeesantu ture jechuudha. Egaa gaaf sana miidiyaan kana hundumaa isaaniif gabaasu hin jiru. Guyyaa tokkotti 2014 barattoota 72 mana barnootaa Amboo keessa barattoonni haga kanaa dhumanii abbaa duulaafaatu dhaqee afayaayii gaaf sana ture uummata kana itti sobuudhaan afaan qabsiisuudhaaf yaale jechuudha.
sun hin taane itti fufinsaan 2015 egaa akkuma beekamu 2015 sadaasuma keessa gaafa guyyaa 12 deebi'ee ammas fincilli kun dho'ee jechuudha. Keessatti magaalaa Gincitti Shawaa Lixaa jechuudha. Egaa waan sun dho'ee booda haga gaafa 2014 irraa itti fufinsa akka qabu haga 2018tti fincilli sun addaan hin dhaabbanne. Fincilli sun maalitti dhufee gara injifannootti gara jijjiirama tokko tokkotti qeerroon bilisummaa Oromootti dhufee jechuudha. Maaltu ta'e sana booda isa jedhutti yoo dhufne fincila sana keessatti dargaggoonni adda durummaadhaan humnoota siyaasa keessaatiin fi alaatiin ajandaa mataa isaanii godhatanii namoonni waan sana irratti wal bubbutaa turan jiru. Agaan ani beekutti 2016 gara dhumaa yookaan 2017 kaafameeti warri maqaa qeerroo jedhu kunillee sana booda maqaa qeerroo waamuu ka jalqaban. Sanaan dura maqaa qeerroo illee naan dargaggoo Oromoo waan jedhuu fi maqaa fincila sanaatiin miidiyaa adda addaa irratti ba'anii warreen abbaa qaama fincila sanaaf godhan jiru. Garuu akka beenzilaatti miidiyaan OMN yeroo sana gara dhumaa irratti maqaa qeerroo waamuu jalqabee namoonni sanaan deemanis itti fufanii jechuudha. Dhiibbaa siyaasaa guddaa biyya sana keessatti fideera. Kana gaafan jedhu maal jechuu barbaadanii warraaqsi gaaf sana dargaggootaan bifa sanaan deemee lubbuun namoota inni kaan 5,000 jedha inni kaan 7,000 jedha waliin beekamne ammi harca'e waliin beekamne sanarratti inni kaan daldala godhate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf fincilli sun fincila qeerroon Oromoo sochii diddaa godhatee dargaggeessi Oromoo manneen barnoota irraa durii kaafame otoo itti hidhamaa itti reebamaa mana hidhaa keessatti horichi ta'aa itti ajjeefamaa turan sun warreen itti dadhabanii itti qabsoo godhanii abbaa injifannoo sanaa hin taane. Warruma gaaf sana qeerroo sana dhiisisaa reebsisaa turantu ammallee abbaatti ta'ee ittiin gurguramee ittiin duroomee har'as uummanni Oromoo kaleessa dhalasaatti dhabee qe'eessaatti dhabee mana hidhaa keessatti kan ilmaansaa dhabe har'a immoo biroonidhaan tumamaa jira. Warruma kaleessa saamsisee maqaa sanaan gaafa qeerroon fincila diddaa qeerroo gochaa turan warra karaa iskoolaariitiin mootummaan biyya sanaa paaspoortii kennee fi chaapaartee fi viizaadhaan biyya alaatti ergetu ol deebi'ee biyya sana keessatti waan sana qoqqoodee gurguruu.